Shambagote kajale narsitu namote Numa woli woya jijjiiramni biyya keenya keessatti dhufe wareegama guddaadhaan qeerroof qarree abidda fakkaatan kan akka keessanii kana hedduutu kufee wareegamee injifannoo kana fide. Kana qofaa miti injifannoo kana itichuuf lafa qabsiisuudhaaf biyya keenya ceesisuudhaaf gatiin hanga har'aatti kafalamaa jiru baay'ee guddaa. Wareegamni kun biyya keenya cabiin siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irraa baraaruu kan danda'edha. Wareegama gatii qabu. Wareegama kanaan carraa argameen akka biyyaatti, akka naannoo Oromiyaatti bu'aan argamaa jiru, injifannoon galmaa jiru salphaa miti. Kanaaf wareegamni kun wareegama gatii qabu jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan naannoo keenya keessattis bu'aan argamaa jiru kan baay'ee nama jajjabeessudha. Haa ta'u malee injifannoowwanii fi bu'aawwan galmaa jiran kana kominikeeshinii fi miidiyaa cimaadhaan deeggarree dhugaa keenya, injifannoo keenya, bu'aa keenya qabsiisuu irratti harcaatiin mul'atu salphaa miti. Harcaatii kana halkanii guyyaa hojjannee dafnee too sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka naannoo Oromiyaatti hooggansa miseensa fi deeggaraan nuti qabnu miliyoona 6.6 oli. Yeroon amma irra jiru post truth world isa jedhamurra addunyaa dhugaan boodaa. Yeroo kana keessatti guddinni teknoolojii keessattuu guddinni artificial intelligence kan baay'ee itti dagaagedha. Guddinni teknoolojii kun immoo sirna miidiyaa fi kominikeeshinii keenya gama tokkoon kan deeggaru, gama tokkoon immoo carraa kan badiidhaaf qaama itti fayyadamuu barbaaduuf meeshaa jabaa ta'e kan tajaajiludha. Yeroo kana keessatti yeroo dharri dhugaa fakkaatee dharaaf dhugaa addaan baasuu dhaaf hin danda'amne, yeroo haqni awwaalamee dhugaadhaan deemuun hafee sobaan biyyoonni hedduun akka diigaman ta'u. Kanaaf guddinni teknoolojii carraa nuu fide akkuma jirutti ta'ee miidhaa inni nurraan ga'uu danda'u sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hooggansi kun kana beekee wanti nu fuuldura jiru baay'ee walxaxaa fi hammaataa ta'uusaa baree hamma geenyuun dhiibbaa geessisuun, hamma geenyuun dhugaa keenya qabsiisuun, kanaan immoo biyya utubuu fi ceesisuun hooggansaa fi ogeeyyii miidiyaa jiran kanarraa
isinirraa kan eeggamudha. Kanaaf hooggansi kun qalbiidhaan leenjii kana hordofee hidhannoo isaa cimsee naannoo keenya, biyya keenya fi uummata keenya ceesisuun akka danda'amu gaheen isirraa eeggamu baay'ee olaanaa ta'uusaa hubattanii disipiliinii cimaadhaan leenjii kana akka hordoftan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Kana goonee seenessa waloo lafa qabsiifnee bu'aawwan wareegamaa fi dhamaatii hedduudhaan dhufan kana ol kaafnee qaanii tokko malee dhugaan akka hubatamu goonee biyya keenya akka ceesifnu carraa kanaan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Leenjiin keessan leenjii milkaa'aa akka isinii ta'uun hawwaa. Ulfaadhaa galatoomaa.